Umurii waggaa 20 aga 30 gidduutti dhaabbata gurguddaa caala dhaabbata xixiqqaa makamuu filadhu. Dhaabbilee xixiqqaan carraa barumsa dabalataa siif kennu. Qaama dhaabbata xixiqqaa tokko ta'i. Dhaabbilee gurguddoo keessatti piroosesingii baratta. Qaama maashinii gurguddaa ta'i. Dhaabbata xiqqaa keessatti fedhii baratta. Abjuu baratta. Yeroo tokkotti waan baay'ee hojjechuu baratta jedha Jaak Ma. Jaak Ma bara 1999tti dargaggoota abbootii qabeenyaa ture. Daldala isaa jalqabaa mana jireenyaa isaa xiqqoo keessatti jalqabe. Hundeessaa fi durataa hojii raawwachiiftuu garee dhaabbata Alibaba ta'uudhaan baay'ee kan beekamu Jaak Ma dargaggootaaf gorsa mootiveet godhu akkasumas immoo kalaqa hojii irratti yookaan entrepreneurship irratti warreen bobba'uu qabaniif waggoota 10 qoqqoode gorsa ajaa'ibsiisaa fi jireenya keenya keessatti itti fayyadamuu qabnu nuuf laateera. Jaak Ma Chaayinaa keessatti abbootii qabeenyaa bebbeekamoo jedhaman keessaa isa tokkodha. Addunyaarraas sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu yoo ta'u, dargaggoota abbootii qabeenyaa jireenya keessatti milkaa'ina akka argataniif qajeelfamoota garaagaraa barsiisuudhaan beekama. Ani sarara gorsa Jaak Ma kana isiniif qabadhee dhufeen jira. Asirraa waan guddaa akka barattanii fi waan guddaa akka irraa argattan abdii guutuun qaba. Kanaafiyyuu waan ani shakkineef viidiyocha like gochuudhaan jalqabaa. Yoo maatii keenya hin taane immoo subscribe gochuudhaan viidiyoowwan barnoota namaa kennan kanneen akkanaa argachuudhaaf nu hordofaa isiniin jedha kallattiidhaan gara viidiyochaatti. Yeroo umuriin kee waggaa 20 duraa barnoota kee irratti xiyyeeffadhu malee kufaatii hin sodaatin. Innis barataa gaarii ta'uu qabda. Dogongora gahaa hojjedhu. Dogongoruu hin sodaatin. Dogongorri kamiyyuu siif galii ajaa'ibaa siif laata. Yeroo hojii abbootii qabeenyaa seentu yookaan qacaramtu muuxannoo xiqqoo argachuu qabda. Yeroo baay'ee gadi jedhanii ol ka'uu hin sodaatin. Kufaatiif hin yaadda'in. Innis waa ajaa'ibsiisaa sitti agarsiisa waan ta'eef. Yeroo umuriin kee 20 aga 30 gidduu jirutti dhaabbattoota gurguddaa caala dhaabbattoota xixiqqoo filadhu. Sababni isaa dhaabbilee xixiqqoon carraa barnootaa guddaa siif kennu. Qaama dhaabbata xiqqaa ta'uuf yaali. Dhaabbilee gurguddoo keessatti piroosesingii baratta. Qaama maashinii gurguddaa taata. Dhaabbata xiqqaa keessatti garuu fedhii baratta. Abjuu baratta. Yeroo tokkotti waan baay'ee hojjechuu baratta. Nuun jedha biliyeenarri Chaayinaa Jaak Ma. Waggaa 30 dura dargaggeessa abbootii qabeenyaa ta'uudhaan hoogganaa gaarii filachuu qabda. Kan dandeettii kee fayyadamuuf carraa dabalataa siif kenna. Kanaafiyyuu hoogganaa kee filachuu qabda. Dhaabbata kam akka deemtu osoo hin taane hoogganaa kam akka hordoftu filachuu qabda. Baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. Hoogganaa gaariin waan gaarii si barsiisa. Hoogganaa mul'ata guddaa qabu mul'ata guddaa siif qaba. Kanaafiyyuu hoogganaa kee adda baasii filachuuf yaali. Waggoota 30 aga 40 gidduutti maal ofiif hojjechaa akka jirtu baay'ee ifatti yaaduu qabda. Waggoota 10 kana keessatti damee kam hojjechuuf akka gaarii ta'e akka beektuuf daldala mataa keetii yaada keessa galfachuu qabda. Asirratti waa'ee dhaabbata dhuunfaa keetii hundeessuu yaaduu qabda. Waa'ee piroodaaktii mataa keetii laawunchi gochuu yaaduu qabda. Waggoota 30 aga 40 irratti abjuu kee irratti hojjechuu qabda jechuudha. Itti aansuudhaan waggoota 40 aga 50 gidduutti wantoota jiran yookaan maal gochuu qabda. Umrii waggaa 40 aga 50 waan hanga waggaa 40tti si mudatan yookaan irra deddeebi'uudhaan wantoota yaalaa turte. Muuxannoowwan argachaa turte. Dhaabbattoota garaagaraatti wantoota hojjechaa turtee fi jireenya keessatti wantoota si mudatan sanneen gara hojiitti
hiikuu yaaluu qabda. Yeroo umriin kee waggaa 40 hanga 50 gidduu jiranitti waan haaraa kalaquurra wantoota irratti muuxannoo qabdu irratti hojjechuutu irra milkaa'inaaf si kakaasa. Wantoota haaraa yoo jalqabde hin milkooftu siin jechuu koo miti jedha Jaakman. Garuu immoo yeroo nati gara du'aatti deemaa jirtu baay'ee saffisaadha waan ta'eef wantoota haaraa yaalurra wantoota muuxannoo irratti qabdu sirriitti irratti hojjechuu qabda. Yeroo jireenya kee kanatti waan haaraa yaaluu fi yaaluu irraa fagaadhu. Wanta ati irratti dandeettii qabdu hunda hojjechuu qabda. Naannoo haaraatti hin utaalin. Yeroon isaa yeroo isa darbuu danda'a. Milkaa'uu dandeessa garuu saffisni du'aa baay'ee guddaadha. Kanaaf iyyuu waggaa 40 hanga 50 gidduutti wantoota haaraa yaaluu caala. Waan hanga ammaa sanitti yaalte yookaan muuxannoowwan hanga sanitti qabdu irratti xiyyeeffadhu nuun jedha. Umriin kee yeroo waggaa 50 hanga 60 gidduu jirutti. Yeroo ati dargaggoota abbootii qabeenyaa gara fuulduraa ta'uu danda'an itti jajjabeessitu, itti barsiistu, itti leenjistu, yeroo kee fi humna kee, qabeenya kee isaan irratti investi gootudha. Dargaggoonni si caala hojjechuu waan danda'aniif carraa laadhuuf, humna laadhuuf, kanaaf iyyuu iddoos laadhuuf. Isaan irratti hirkadhu. Sababni isaa isaan si caala baay'ee energeetik ta'u. Abbootii qabeenyaa gara fuulduraa ta'uu waan danda'aniif invest irratti godhi. Gorsa laadhuuf, karaa itti agarsiisi. Umurii kee waggaa 50 hanga 60 gidduu jirutti dargaggoota wajjin yeroo kee dabarsuu yaali. Umriin kee 60 fi isaa ol yoo ta'e maalan hojjedha jettee yaadaa jirta? Yeroon itti boqochuu fi yaaddoo hojii wajjin wal qabatan irraa fagaachuu qabdudha. Yeroo kanatti ofii keef iddoo laachuu qabda. Akkasumas immoo ijoollee keetii wajjiniin bashannanuu qabda. Qarqara galaanatti baatee boqochuu, wantoota jireenya kee keessatti siinsi haaromsuu danda'an gochuu qabda. Yeroon kun yeroo itti ofii keef yeroo laattee ofii kee wajjiniin boqonnaadhaan yeroo dabarsituudha nuun jedha Jaakman. Kanaaf iyyuu akkaataan waggoota 10 Jaakman nuuf kaa'e wantoota waggoota kurnan kanneen keessatti maal hojjechuu akka qabnu yookaan immoo akkamittiin itti fayyadamuu akka dandeenyu nutti himee jira yookaan piriinsiipilii isaa nuuf laatee jira. Isinis kun yoo isinitti tola ta'e yookaan viidiyicha yoo jaalattan subscribe godhaa. Yoo immoo nama biraa ni barsiisa jettanii itti amantan hiriyoota keessaniif qoodaa. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaariin isiniif hawwa. Baay'een isin jaaladha. Nagaan naaf tura.